Ahoy, 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 ahoy. Buura eegee summaya qarrinfoo kulaan kula. Qarrinfoo natti bannaan kaninaan kofluunsee. Eegeeran darra keenyaan jebbilee looniisee. Utaalchaan alaallannaan ammaan lolatti beekee. Dhiigayyoo dhiiraatiin qaba waraanaan harkaa qaba. Miila miil tokkorra dhaabbee waraana koo itti darberee fareeffaan dhaqqabee. Ohooy, 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 ohooy. Walda Gabreen Amaaraa kan mataa bututtuudha. Sanumaan gooftaa jenne shakaraata lubbuudha. Duumeysaa rooba seetee urree galaana seete. Dabeessa nama seetee geejjiraa ilmaan seete. Saayilee rabbi seete amaara malee hiikkaa seete. Gafandoollaa muka boolla karkarroo bineensa gaara. Waraabeysaa afaan dhiiga yaa amaara kan isii baddu seete. Ashamaa kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu nagaadhaa jajjabaattu. Egaa akkuma beektan yeroo dheeraadhaaf seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti namootuma muraasa maqaan isaanii dhadhahamee takka umma biyyuma faranjii kana keessa deemanii miidiyaa gubbaa dubbatamu isaanuma qofaatu dhagahamaa ture. Uummanni qabsaa'onni hedduun dirree irra bobba'anii battala qabatanii hiriira duraarra qabsaa'aa turan kun jiraatuma isaanii sadarkaa irraanfatamuu bira gahaa ture. Kanaaf egaa kana keessaa bahuudhaan jalqabarraa kaasanii sadarkaa gadiirraa kaasanii itti gaafatamummaa garaagaraa baadhachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti ganna dheeraa dabarsan wareegama qaqqaalii kafalan sana affeerree seenaa irraa baratu ittuma fufnaa. Egaa kanarratti hundaa'uudhaan hadhamoo keessummaa kan biraa qabadhee dhufee jira. Jaalli kunis Jaal Guysaa Galmoo jedhama. Innis waamicha kiyya kabajee waltajjii keenya gubbaatti argama. Kanaaf egaa isinilleen akkuma aadaa waltajjii keenyaa kanatti jaalla kanaaf kabajaa jaalala ulfina isaa maluuf akka simannaa gootan isin gaafadha. Jaal Guysaa Galmoo baga jiraattee nu gammachiiste dhiyaadhu. Galatoomii jaalabbaa giddii atis baga walumaanuu jiraannee baga as geenye yeroo dheeraa mata dheeraa duraan gaa'ee wal garree amma walitti deebine hedduu atis baga naa jiraatte galatoomi. Hayyee galanni kee haa ta'u waamicha kiyya kabajee waltajjii kana gubbaatti argamuu keetiif illee hedduu gammachuun na dhagahama. Egaa akkam jirtaate afiyaan kee akkam? Wallahi alhamdulillah galata rabbii kunoo as geenye wanni nagaan qaba umaa alhamdulillah amma gaafayyaan qaba nagaa jirra maatii wajjinis abbaa maatii taane nagaa jirra alhamdulillah. Maashaallah baga nagaa jiraatte. Egaa akkuma amma dura sitti dhadhaammadhee hadhallee seensa gubbaatti hime sirraa seenaa qabsoo waan ati keessaa qooda fudhattee sanarraa hamma danda'ameen barnoota argatuudha. Kanaaf waan kana eegaluuf egaa Jaal Guysaan yoo fedhii kee taate gandarraa dhalatte irraa hawaasa sanarraa nu eegaliiti seenaa qabsoo sirraa dhageenya. Okay, ayyee bareeda gaan akkuma ilma Oromoo tokko waliin walumaanuu quba qabnu ani gaara mul'ataa awrajaa aanaa baddannoo araddaa manyoo bakka jedhamuttiin dhaladhee yeroon an dhaladhee achi humna xiqqoo jabaadhee gaama ol ka'utti lafti akkuma anis akkuma nama tokko hawaasa warra kiyya baamilii tiyya gargaaraan jiraachaa ture. Osuma akkasitti jiraannu haalummaan qabsoo hunga achumaanuu qabsoon naannoo saniin dhalatte jechuu dandeenya. Haala saniin achumaanuu gamana dabree qabsootti seenne ani gaara mul'ataattiin dhaladhee aanaa baddannoo araddaa manyoo bakka jedhamuttiin dhaladhe jechuufiin jedhe. Hayyee barakaa argadhu. Egaa qabsoon eessatti si waammatte akkamiin waliin baatan qabsoo bilisummaa Oromiyaatti? Qabsoon keessumatti dhalannee jechuun danda'a. Yeroo sanatti nuti araddaa teenya sana gaara mul'ataa bakka baddannoo jedhamu kana yeroo nuti achitti
bara 1970 keessa gara 76 akkas san durallee amata lama akkas sochii ture naannoo gaara mul'ata baddannoo sanii hawaasni keenya fincila godhuudhaan naannoo lafammaa magaalaa baddannoo kana dhugubatti qotee bulaan keenya yeroo san achi ture naannoo lafa qaancaa jedhamu kanatti humna dargii kana dura dhaabbachuu ture qotee bulaanis haa ta'u osuma akkasii jiramuu sana keessa naannoo carcar kanatti jaalallee mofaanis san dura qabsoo godhaa turanii humni achitti hidhadha geenyaa ganda amaaraa akkas godhanii qabsoo walitti jiranii dargiidhaanii naannoo sanitti humni waraana bilisummaa oromoo ni jira. Hidhadha geenya xiqqoo osuma kanaan jirru amata 76 1976 naannoo keenya sanitti jaarraa abbaa gadaa faan naannoo Somaaliyaarraa deebi'anii naannoo gobeelleessan turanii naannoo gobeelleessanitti yeroo isaan dhufanii achi qubatan ijoollonni naannoo keenyaa namni amma lubbuun jiruu fi kan jirrelleen hedduudha. San keessa amma namni lubbuun jiru nama Sufiyaan Hassan Alii jedhamu firuma kiyya nama dhaloota kiyyaati. Isa ji'ii akkasuma kan lubbuun hin jirrellee nama Kaliilaa Jibushraa jedhamu yookaan Magarsaa Jaarraa yookaan Qindeessaa Jaarraa akkasitti maqaan isaa beekama maqaa akkasii qaba. Ilmaa Jibushraati isa akkasuma Magarsaa Diidoo nama jedhamu yookaan amma namni ilmaan beekamu ilmi abbaa Caffee Raammis nama jedhamu abbaa isaa ture. Nama tokko Dachaas Diidoo jennaan kanaas namuma naannoo san jiru. Ijoollotuma naannoo keenyaa kanaatu jaarraa kana qunnamanii naannoo gobeelleerraa naannoo gobeellee sanitti isa qunnamanii isaa wajjin humna nama xiqqoo tokko wajjin jiranii achii fuudhanii naannoo laga Raammis kana kaambii takka fidan. Kaambiin jalqabaa kuukoo jedhanii lafa takkaa jira naannoo waan gayaa kanaan naannoo olluma keenya adduma keenya walii aananii achi isa kaayanii achirraa nuti yeroo san xixiqqoodha loon tiksina. Bakka nu loon tiksinu kanatti nutti dhufanii ijoollee xixiqqoo tanaaf namoota gurguddaa kana tokko tokkoon dubbisan. Isaan kun humna xiqqishoodha nama 7 akkas nama sooressa jaarraa abbaa gadaa akkasuma faafam marar jedhaniini Dachaas gurbaa jedhan tokko ati nama hanga 7 namni araarsoo elemoo jennaani Aadama Abibakar kun ijoolluma naannoo teenyaati. Warreen kanaa wajjin taanii nama 7 humna xiqqishoo takkaan achitti uummata dudubbisanii uummata suutatti baanii nutis ijoolleedha dhageeffanna waan silaa jiru sanii dhageeffanna. Itti dhiyaannaa achi booda haaluma saniini nutis itti dhiyaachuu eegallee nus dubbisan osuma jajjanuu naannoo san keessatti yeroo san dargiinis xiqqoo haara lallaafaadha hagas mara jechuun dandeenye uummataa waliin ba'an achi uummataa waliin bayanii uummata dubbisaa turanii nutis achumaan galaana kana seenne achumarraa eegallee jechuufiin jedhe. Hayyee barakaa argadhu seenaa jalqaba qabsoo kana beekuun baay'ee eenyu fardii murteessaadha. Egaa ijoollummaan silaa namni ijoollee waanuma biyyi godhaa waliin bobbaatani. Warri kun achii booda akkam ta'e sin leenjisammoo sin barsiisammoo mee jiruun akkam turte jalqaba hogguu isaaniin makamtan? Yeroo isaanitti makamne achi booda nuti amma gaalakkuma guyyaan achi deemuun nutis amma jajjabaachaa dhufne isaanis hawaasatti bayanii hawaasni itti dhoo'e itti dhangala'e kama gara hundaan rakkoon kun waan jiruuf itti dhangala'e namni akka jirutti itti jigee dhaga'uu eegalee jarri kun duraan nyaataatu qonqoo suutaan halkan manuma nama keenyaatti amma mana Dachaas Diidoo kana haati mana isaa amma ni jirti Safiyyaa Sanalii jennaani. Midhaan daakaniiti bakka biraarraa magaalaa baddannoo tana daakaniiti akkuma nama fiidaa akkatu fidanii achitti marqaa kana godhanii halkan moorruma geessanii fi yeroo dheeraa akkasumatti osoo jiraatanuu
ummataa waliin bayanii ummata dubbisuu eegalanii gabbayanii ganda ganda keessa gabbayanii guyyaas halkaniis waan akkanaa jira jechuu sochii tana ummatatti himuu eegalanii haala kanaanii guututti laga keenya sana waliin gahuu eegalan ummata guyyaa adii walitti qaban ummata dubbisaa eegalanii achumaanuu ummata kanatti bahee jaarsitti dubbataa nuti ummata miliyoona hangana miliyoona 30 yeroo san jaa ummata hangana gahu kanaatu gabroomee akkana gabrummaa jala jirraa ummata akkanatti unoonu miidhanii gubboo irboo nu saffarsiisanii akkana nu godhanii jaa ummanni yoo kana dhaga'u ni booya amma haaluma akkasii jiru saniini osuma akkasii jiranuu ummata dubbisuu eegalanii ummanni akka jirutti itti dhangala'ee walit jiganii namaa wal fudhatanii sana booda nutiis jaarsii maal ja'a manan jaarinaa ijoolleen isin dargaggeessi warri mana jaarratanii har'aan tana gartee ni fuuna jettanii waan biraa keessa jirtan boruu manni isin irraa gubataa gandi kun hundinuu gartee sababa qabsoo kanaan gubachuu dandeessanii yeroo sanitti obsaa tohaanumaaf balbalaa afaan nurraa gubate jaa malee wanni takka wanni nurraa irratti hin jiru bilisummaa tanaa olitti chibaanaati qabsotti jabaadhaa jaa yeroo sana ummanni achumarraa nutiis osuma jennu osoo hin dhaabbatin nutiis waan kanatti hin seenne jajjabaachaa dhufne sana booda osuma ijaan agarruutu qabsoon jabaattee ummannitti jigee sana booda ummata hidha guuruu eegale dargiin achirraa gabbu'ee magaalaa baddannoo tanarraa gabbu'ee baadiyyaa tana hunda yeroo sana poolis haaraa tokkootu leenjifamee maqaan isaa maali Naccii Libbaash maal jedhanii yeroo sana humna tokko leenjisan akkasiin se'a. Humna sana leenjisanii qawwee dimatfoor kana qawwee adda addaa qawwee dhedheeraa kanatti hidhanii ummata kana keessa gadhiisanii ummata kana akka malee tuman akka malee hidhan magaalaa ganammii kanarraa ganammi ollaa jireenya jirti baddannuma tanaa gadi isiinis gaara mul'ata karaa burqaa kana hundarraa ummata walitti qabanii hidhaanii dhusseenan sana booda jaarraa faaga ammaa bubbulan garaa mataatti ol dhiyaatanii amma ummanni kunoo nama keenya kaleessa qabsoo nutti himtanii qabsoon isin nutti himtan kunoo ummata keenya nyaattee qabeenya keenya nu godhu jirti ka'aatii nu dirmadhaa jedhanii dhufanii iyyanii jaarraa kaasan. Achi booda isaan ka'anii magaalaa baddannootti nama torbumaan ka'anii itti qaceelan qawwee argatan qawwee elemoofaas fudhatanii kilaasha abbaa 2 moo 3 qabanii kun qawwee hatattamni qawwee ciicii jantan kafa qaqqabaa nama 7 moo 8 aguma nama 10 kaan qotee bulaarraa qawwee warri qotee bulaa qabu hundaa wali qindeessanii qawwee baadiyyaa tana hunda wali qindeeffatanii ka'anii magaalaa baddannoo mana hidhaa sanitti qaceelanii mana hidhaa san 77 Somaaleen hin dhufne gus 77 gara duraati Somaaleen hin dhufne mana hidhaa sanitti qaceelanii achitti mana hidhaa san dhaqanii dhawan mana hidhaa akka nasiibaa qawwuma duraa tana dhageenyaan ummanni poolisoonni baqatee qawwee otomaatikaa tana abbaa 2 gubbaarra dho'anii kaaniin karaa qaqqabatanii karaarra deddeemuu sonna godhanii sana booda ummata hidhaa yaasan nasiiba isaanii namuma hangasaniin achumarraa dhootee guyyuma sana achirraa gaddeebi'anii karaa guddaarra guyyuma guutuu ummata yaasaa Haroo Ahmad yookaan Jimaa bakka Jimaa Ajii jedhanii achitti beekama naannoo gaara mul'ata san keessaa Jimaa Ajii jedhan naannoo Jimaa Ajii san achi qabatanii guyyaachi oolanii milishaa ol deemtuu fi ummata hidhaanii ta'e ummata yaata hunda harkaa baasanii achumaan gatta'anii achirraa dhootee gaammaa akka gaariitti qabsoon dhagayamtee wanni inni kalee jeesin hafne gaa ummata hidhuu ummata kaan dhugaa nama qabeenya ummataa manneen silaa inni baanu san hunda gubuu dargiin humna gabbuusee gaa sana booda achumarraa gadhoote jechuuf hin jee achirraa eegallee baara kan achumaan seenne achuma booda gaa nutis humni guniis guddachaa dhufee Somaaleenis wara yeroo sanitti ol hin dhufne malee dhagayamaa jirti miila ergatu jirti ati haala akkasiin eegallee eega gaafa sanii baara kana keessuma daakuu jirra gamma achirraa eegalle. Ayyee jalgu isaa hedduu galatoome
egaa takkatti seennaan isiin nama lakkistu egaa dargiinis sinif bobba'u takka bulee gadirraan illeen Somaaleen eegaluu waan takka amma dura waan sheekni jee takkanii irra deebi'ee si himaatillee dhaga'uun ooltu maal jee jaarraan dur waan jenne jedhe gad buunuu siraarumaa ol baanuu siraarumaa dhiiroo keenya mallee maalumaa jennana jee nuyi maal jechuu jennaan oliin amaaran nu haadha jedhe gadiin Somaaleen nu beekana jidduu rakkataa turre jee mee bara sana akkam taatanii namni waliin baatan bosona baatan marraa duraati dardara akkamiin jaarmiyaa tartiiba kana gaa akkamiin wal fudhattanii akkamiin gurmooftan. Yeroo sanatti nuti yeroo haalli akkasii jiru kana nuti akkuma jenne ijoollee dargaggeeyyii kana namninis dabalamaa dhufe warra duraanii malees Somaaliyaa irraa nama dhufee jira. Akkasumatti warri sila magaalaa irraa dhufeeti daddabalamees jira. Yeroo nama bubbullee gaa osuma akkasitti deemnutu namoonni akka bobbaasaa faanis dabalamaa dhufanii humni keenya Somaaliyaa irra illee dhufee namni wayyaawaa dhufee sana booda sana keessatti gaa dargiinis humna wayyaa bobbaasee qabeenya mana uummataa sanis laga waan ga'e lafa jaamurraan bu'ee uummanninis akka jirutti baadiyyaa tan hundarraa gaalolli sun achii baddannoo irratti taanaan baqatee laga raambis kanatti waan tokko ja'an akka warra waaraa gokanaatu yeroo sana waan takka namni fayyadama waan jiru yeroo haalli akkasii mudate gaafa akkasii gara raambisitti baqadhaa gara raambis deema raambisitti gadi deemaati jedhaniiti waan akkasii kana faa namni haasa'u garas baqate akka jirutti baddaa tortoraa lafa jaamu tanarraa akkasumatti lafa ganammi jaamu kanarraa baqatee namni raambis kana duudee dargiin kana dhagahee ganamumaan bu'ee laga waan gayaatiin ganama subii kaambii isaanii taa kuukooyyuu san irratti achumatti baasuu qaa eegalee achi booda lollichi irraa eegalee gaa lolliin jiru dargumaa deemaa horii uummataa laga kanatti gabbu'e kana hunda uummata hunda achitti fixee achii bahee kaanis guurratee nama hedduu nama guyyaa san nama arge hunda gaa nama dhadhawaa ol bahee sana booda nama hedduu qaqqabe nama keenya yeroo sanatti manguddoota biyya keessaa hedduu qaqqabee warra akka Haji Shee Maamad Nuuroo jaamu nama guddaa nama ulamaa nama ajaa'ibaati suni nama guddaadha achirraa qabee sanis guyyaa sana qabee Haji Bushraa nama anniyyaa jedhanii beekamaadha nama guddaa nama biyyaati nama ilmaan illee hedduu qabu isaas akkasumatti namoota biraallee hedduu waliin adeerran kiyyalleen hedduu keessa turanii nama hedduu qaqqabee nama hidhaan hidhee ganammi kanatti walitti qabate horii waan achi guurees ganammi irra walitti qabate kaambiichi godhate kaambii guddoo achi jira hootaraa lafa jedhanii lafa dur midhaan wayitti buusantu jira achi walitti qabatee nama hedduu Haji Shee Maamad Nuuroo kanaa fi Haji Bushraa kana fa'aa walitti hidhaan hidheetii lafarra harkisee makiinaadhaan achitti sayyara kana fixe uummataan jilchuu fi namoota hedduu karaa kanattis warra abbootii araddaa warra dura taa'ota uummataa kana hunda gara nama 9 bakka tokkotti walitti qabee fixee haroo Ammasan irratti dargiin gaanutti duuluu eegalee achumarraa osuma kanaan qabsoo walitti qabu jiranuutu gaachi booda nutis leenjii ijoolleen itti dabalamuu eegaltee leenjichi nu kennu eegale osuma ganda keessa jirru leenjii nu barsiisuu eegalanii namni waan kana nu barsiisu milkeessaa gadaa nama jedhamuutu isaan biraa isaan wajji ture inni kun milkeessaan kun chitti nu barsiisa ijoollee wajjin ganama ispoortii nu gooyisaa barnoota nu akkana kufan akkana qawwee qabatan osuma akkasiin deemu jirruutu nutis ganduma keessatti hidhattoota taane kanaan achumaan itti seennee barnoota achuma fudhannee achi booda gaachumaan eegallee Somaaleenis achirraa ol dhufte yeroon kun amma 77 Somaaleen dhufnaan Somaaleenis ol dhufteeti ganam baddannoo kana jalatti baddannoo dha'uu eegaltee naannoo haroo agamsaa jedhan kana kaambii godhattee waraanni keenya amma jidduma tana jira Somaaleenis amma jidduu tanatti waraana keenya kanaas barbaaduu eegalte akkuma waraana jaarraa jetteeti barbaaduu eegaltee isinis
jarrinis dhaqee bobbaasaan kun faan itti dabalamanii magaalaa ganammii kanatti yeroo yeroochi dhaqanii dhawanii osuma akkana jiruu gaa humni keenyaas sababa kanaan guddachaa dhufe karaa Somaaleerraa humni dhufeetti dabalamee qawwees argachaa dhufanii warra dargii warra silaa dargii ka yeroo sanatti humna Somaalee kanarraa baqatee lola kanarraa baqatee cabee yaa'us hedduutu jira. Yaapota kanallee ijoolleen teenyarraa hiikkattee qawwees wayyaa argatan humnallee wayyaa argatan akkasumaanii nutis sana booda nuti nama guddataa gurmuu nama jedhamuu fi nama leencoo elemoo nama jedhamu sana booda nuti ijoollee waliin nu qabanii humna hawwisoo jedhanii nu leenjisan. Hawwisoo biiftuu Oromiyaa jennee ijaarranne ijoolleen amma gariin karaa Ameerikaa kanatti gaammanamuu jajjaarsoo abbootii gandaa ta'ee kaanis ijoolleen hedduun lubbuun jirtuuf tan jirre jidduu akkasitti eegallee chumaanuu nuti hawwisoo taanee agarsiisa deemnee achumaan yookaan gad deebinu duruu dargiinis gara hundaan lafa qaqqabee ijoollee teessan fidaa maalii ganda keessa eegalee nuti ta'an booda ni yaane. Akkasiin gaa ani sana booda naannoo humna naannoo sana humni jira humni buttaa tokko naannoo sana jira achumaan isaanitti dabalamne jidduun tunillee gaa hedduu jira akkasitti turre achumaan itti dabalamne. Sana dura wanni jiru yoo jiraate yeroo kana keessatti osuma humna bobbaasaan faa yeroo dhufan kana humni naannoo sana jiru olitti jaarraa faa wajjin rabbi mataa godhuuf isaan hundaa'u kadu'eef ka jiru jidduu nagatti haa ta'u kadu'ees nagatti rabbi mataa godhuufi olitti teessoo godhatanii gad dhufan hedduu jaalalli irra babahan karaa warra magaalaa dhufee fi warra asii dura gaara keessa jiru kana qindoomina godhatanii achirraa gad dhufanii yeroo gad dhufan kana warri naannoo keenya gad dhufe baaroo kumsaa fi dachaas badhoo kana faatu waliin gad dhufe. Dachaas kana wanni yaadadhuun qubee afaan Oromoo tana jalqaba isaatu nu agarsiise. Baacaan akkanatti Oromoonis qabdii kanaan barreeffannaa kana jee dachaas kanaatu achitti ijoollee tana nu waliin qaqqabee nu dubbisaa. Baaroon kun faan achirraa muka tokko jira odaa jedhanii guddaa kana jala taa'eeraa tokko waan argu isa faa bira teenyee dhageeffannaa humni keenyaas gaamma wanni guddoon wallaloo kana jaarraan kun hedduu siidiidhaan waan garaagaraatiin dhiyeessaa ohooy tana hedduu ta'a Oromoo keessatti yeroo sana achi kaafte sanaa fi caccabsaan tokkos ni mirreessaa. Ati gaa hedduu namni qabsoon achumarraa kaate achumarraa gadhoote facaan eegaltee Somaaleenis dhuftee Somaaleen wal dha'uu achumarraa dargiinis itti bobbahee dargii wal dha'uun achumarraa eegale egaa yeroo sana akka keessatti eegalle. Hayyee jaalguysa galatoome baga jiraatte. Ni yaadatta ohooyi sana maal fa'aa isin jettan jaarraa waliin? Wallaa isaanumaan nurra kaa nuti yeroo san ijoollee jedhuma teenyee dhageeffannaa namni hedduun gaa sana ohooy boorayyoo boora eegeessummaa qarrinfoo kulaan kula qarrinfoo natti bannaan kaninaan kofluunsee eegeeran darra keenyaan jabbilee looniisee utaalchaan alaallannaan ammaan lolatti beekee dhiigayyoo dhiiraatiin qaba waraanaan harkaa qaba miil tokkorra dhaabbee waraana koo itti darberee ifaan dhaqqabee jaajaarsi yeroo san. Galaanaa hubaan deematuu jiigeenyaan naannawe jeinaa gosa fi deema gosa jennaatu waraanaan deema mooraa geenyaan naanna'e jennummaatti jenimne ta Oromootiin haasa'ee jira. Maal jaa walda gabreen amaaraa kan mataa bututtuudha sanumaan gooftaa jenne shakaraata lubbuudha duumeysaa rooba seetee urree galaana seete dabeessa nama seetee geejjiraa ilmaan seete
saayilee rabbi seete amaara malee hiikkaa seete gafandoollaa muka boolla karkarroo bineensa gaara waraabeysaa afaan dhiiga yaa amaara kan isii baddu seete ja amaara takkaa namni maqaan dhayin dhugaa jaarsi kana jee ummanni boo'e qashaf dhodhoowu malee maaltu hafe namni ka'eetuma bas akkasitu ture oowwi ajaa'iba qabsoon yeroo sanachi isaan akkatti nama agasaniin eegalanii nama ajaa'iba akkasitti egaa walqindeeffatanii jaarmaa gaddeebisan booda akkasitu ture yeroon jidduu sanatti illee dheeraadha akkasitu ture jaala kiyya galatoome waan hedduu na yaadachiifte. Hayyee. Duuba gaa suutuma suutaan jaarmiyaa taata. Amma isin ijaaranii akkam amma sagliidha taate. Nuti achitti sayiliin taane nuti amma fuuneeti hawwisoo taane nuti amma kana keessa hawwisoo tokkootu karaa jaajaa kanarra nuti osuma akkasi jirru waraanuma wajjin nyaata geessuu fi waliin deemuu bakka isaan karaa dabarsuu barbaachisu dabarsuu humnitiinis daddabalamaa dhufe guddannee nutis gaamma hawwiin nuti eegalte waa dalaguu waa jiraachuu waa kaleessa nuti mijaarsi dhiiroo manni inni juus gubate uummanninis tuqaanumaaf taffii nurraa gubatee malee waan biraa dhiise namni aare akka jirutti daranuutu numaa oowwaa deema qabsoon jabaachaa deemti nama dhumu kanaas namni argu nama gurguddaa hidhamu ka dhumu kana hunda namni ittiin dhagayamu qabsoon oowwite kanaa wajjiin nutis gaamma oowwi nutti kayewu achumaanuu dhalaa dhiiraan walii qaqqabamne hawwisoon takkaa dhufe karaa jaajaa kanarraa Adama Rumfaa yeroo waliin jiran ijoolluma isaanii tana gadi takkaa jira. Ijoollee tana ijaaramtee itti dhuftee agarsiisa kana gooti. Uummata kanatti agarsiisa gootee dhuftee bobbaasaan faana achi qindeessanii karaa jaajaasanitti isaanis mooraa qabani. Achitti humna ijaaranii achi qindeessanii ijoolleen tun dhuftee nuti isaan kanaa wajjin yaanatiin waan isaan jedhan kana jalaa jenna. Wanni isaan jedhan yeroo san keessatti uummata dammeessanii calanqoo calii ayyoo calanqoo caliidhaa calanqoo caliidhaa aabboon irraan galle ayyoo isa jira aabboon kiyya aane aabboon garre aabboon kiyya calanqoo irraan galle jeeti ijoolleen taphatti tana hunda gaa duraan calanqoo kanatti oromoon dhumuu kana duraan dhageenye isaan kanaa wajji yaanee waan isaan jedhan kana jalaa jenna osuma jennuutu ifiifis guddataan kun faa walaloo nu babbaasanii nutis waa wisoo taanee achumaanuu isaan kana laalleeti achi kaaneeti agarsiisa karaa dannabaa sanitti dannaba jedhanii baddannoo tanaa gallaga tokko jira achitti uummata irra yaanee agarsiisa eegallee fumaafuu jajjaaramnee agarsiisa eegallee karaa dannabaa sanittis agarsiifnee achirra deebinee waggaa nuti gandatti gaddachaanee xiqqoo dhaabbannu ammaas karaa ellaa isanitti gadaa gammadaa faa humnaatu garas jira karaa ellaa isanitti achitti ellaa karaa oborraa keessa achitti agarsiisa gootan jedhanii asiin guuranii guddataan faan nu leenjisanii ammachi nu geessanii achitti agarsiisa tokko goone gadaa gammadaa faa wajjin ellaa isan haroo jaarraa bakka jaan irratti agarsiisa san goonee gaafa nutichi gaddeebinu dargiin duruu sakattaa bahe naannoo keenya sanitti. Amma gaa deebinaan uummataan namuu ijoollee teessan qabaa ijoollee teessan namuu fidaa ammaan booda jedhanii nama irratti sarkaanfii fudhachuu eegalan yookaan isinii warra uummata hidhaanii ijoollee teessan fidaa jedhan tana taanaan nuti lakkii gaa qabsoo duraan itti seenneeti lama deebinu jenneef irraa kaanee waraana dabalamnee waraana naannoo san jirutti achumaanuu waraana sanii wajjin hidhannee duraanuu qawwee ganda keessatti namuu ni qabna. Qawween guutte yeroo sanatti hundinuu qawwee lama lama taan jabeessinee taan achitti namuu hirannee jirra ni yaadadha magarsaa diidoo kan isin jiru kun Yusuf Alii Sulee jennaan isa kanaatu qawwee waraana jani jabeessan isaan bira isa bira kaayyatan qawwee tana nutti hiree hundinuu qawwee qabnaa namuu qawwee qaba sana booda qawwee teenya fudhannee an siminoof tokkoon qaba qawwee siminoof jenne kanaan qaba isaan jaan irra gaddeebu kana isa kana fudhannee namuu kaanee yaanee waraanumatti ittiin dabalamne achumaanuu waraana sanii wajjin tulle badhaasoo ijee faa jira badhaasoo ijee jennaan badhaasoo ijee kun nama naannoo keenyaati garuu humna bahaa kana yeroo san gaafatamaan isa achumaanuu isaan faa humna kana dabalamne humna kana wajjin kaanee karaa eeldhaa kanatti ammaas
eega illaa irraa duraan deebine amma garas yaal dhugaasaa fa'aa fi jaal buriisoo fa'aa amma yeroo kanatti jaal gadaa gammadaa fa'aa isaan kanaatu gamas jira. Nuti armarraa kaanee amma isaanis gamasiin sakattaamaatu itti ba'ee jira. Nutis amma humna kanaa wajjii walitti dabalamuu qabna jedhanii humna kanaas yaamanii karaa eelaa isanitti humna gamana jirullee amma humni keenya yeroo kanatti bakka lama adda bahee jira 79 kana amma humni keenya bakka lama adda bahee jira. Humni gariin durii waldhabbiin baaroon faanis amma nu bira gaddabranii jidduu kanatti baaroonis du'ee jedhanii diga amma waan kana oofanii. Okay, nuti suma agarsiisa kanarra jirruutu gaddachaane amma waan kanaa deemu jira gamana deebi'aa jedhanii teessuma qabnaa deebi'aa jedhanii teessuma kanarratti gamana dachaane hoggaanu as deebinee teessumaa jira laga raammis kana keessa rayyuu bakka jedhamu teessumaa jira jedhanii achitti gabbuune hoggaachi gabbuune jaarran faanis dhufanii achitti wal mari'annee kora godhannaa jedhaniiti laga gobeentii tokkotti achitti wal gahuudhaaf qophiirra turanii osuma akkasi jiranuu jaal gadaawanii bariisoo barii kanaaf bariisoo waabee kana bariisoo waabeetii fi namni agi tokko abbaa xiqqee kana faaji achi nu dhufanii laga kanatti raammis kanatti achi nu dhufan teessuma qabna jedhaniiti teessuma laga kanarratti amma achitti waraanichi wal gahe egaa laga rayyuu kanatti achitti maas sakatta'aan itti dhufe chillolli ta'ee teessumti sunis hin taane jaarraan faanis hin dhufne achumaanuu gaamma adda baqaqinsi dhufee adda dho'anii namuu gargaritti adda bahee lollichirraa gaagara lamaanitti humna jaarraa faas eega isaanis hin dhufin asii humnatti bobbaasanii humni jala isaanis achitti namni adda bahee gaalolli haadiinaafu keenyalleen achirraa eegalee guyyaa 79 sana gaa laga kora laga raammis laga rayyuu bakka jedhamu sanitti gaa namni walitti dhufna ka duraan yaa walitti hin dhufne sanumarraa ka'ee namni gargaritti adda bahee achirraa eegalte nutis achittiin bariisoo fi abbaa xiqqee fa'aa achittiin arge abboomaa mitikkuu sana fa'aa yaa achi boodachii kaanee nuti gandatti ogaa gaddeebinu haalli sun hin taane anaa fi humna teenya agasanii fi mul'ataa tushaa jennaani mul'ataa kun Ahmad Abbas jedhaniin isa nama gaara mul'ataati amma karaa Ameerikaa kana jira isa fa'aa wajjin taaneeti laga keenyatti halkan deebine halkan yoggaa deebinu sakattaa waan biraati kaaneeti chumaanuu waraana dabalamnee gaa waliin kaanee gama waraanaa deemnee chi kaanee badhaasoo jeefatti dhufne badhaasoo fa'aa wajjin gara oborraa osoo deemnu badhaasoo faanii fi ijoollee waliin deemnu sun hundinuu diina harka bu'an achitti isaan diina harka bu'an laga bakka jallu bakka jaamutti lolli irratti ta'ee isaan fi ijoollee waliin deemnu tun achitti diina harka bu'anii taanni baatee taanni qaqqabamte ijoolleen waliin deemnu taawwisoo sun hundinuu anachumaanii humna aga tokko wajjiin gara waraanaatti jaal burisoofaatti dhufee illaayetti naannoo lafa jal'oo lafa jaamutti dhufee chumaanuu burqaa lolahaa bakka jaamu irratti nuti gaachumatti gabaabdumatti achi walitti dhufnee humna dhufnee wajjiin anaa fi aaneessoo waareeti ijoollee aga tokko tabiraa ijoollee beekamaa mucaayyaan tokko fa'aadha akkasitti walitti dhufnee chimaan kaanee waraana sanitti leenjifamne 80 jalqaba isaati gara baatii fuulbana akkasitti achitti leenjifamne gaa'ii haala akkasii keessa dhufne achuma leenjifamne achitti waraanatti dabalamne yeroo san humna muraasa xurree jedhanii araarsoo biqilaa kana faatu yeroo san abbaa humna saniiti dursaa maayaa tokko faa isaanitti dabalamne chumaan isaanii wajjin karaa oborraa kana keessa bobbaa eegallee akkasirra turree achumaanii gaa eegas booda achi leenjifamne achitti waraanummaa ta'an. Hajjee hedduu galatoome jalguysa. Egaa hamma manaas baatan if duuba deebi'uun hin jiru. Akkam ture jiruun qabsoo bara san keessatti egaa amma guutuun leenjifamtanii waraana bilisummaa Oromoo taatan jidduu keessan hariiroon ture bifti ijaarsaa hawaasa keessa deddeemuun bobbaan diinaa. Akkam ture barri sun? Barri sun dhugumatti
bara ajaa'ibaati gaa jalqaba hawaasni immoo akka Oromootti uummata Oromoo ni jaalataa. Oromoon dhugumatti waraana kana waan itti himan kana namuu ni arga yoggaa akka viidiyootti yoggaa waan diinaa kanatti himanii akkatti warri duritti godhe yoggaa sanii ati gaa takka lama jaan ati Oromoodha jaa kaan lakki an Oromoo miti an Islaama siin jaa. Ati akkasitti gaa waraannitti himaatumaas geenye ati hariiroon uummataa yeroo sanatti waraanni midhaan ni bitataa. Yeroo sanatti waggad onanjuu eegas booda immoo diinninis kana hubatee duratti fokus godhee hanga asasaa maqaa itti baasee asasaa mixii asasaa maalii akkasitti itti baasuu ture. Humna kana baafna jeeti gaa baasuu hin dandeenye yeroo sanatti gaa dargiinis itti duuluun hedduu humna hamaadhaan itti gaddeebi'ee gaana uummata keenyaas hidhuun fixuun waa hedduutu ture. Ati garuu waraanni akkasumaanuu jiraatee moggatti baheetuma naannoo burraa sanirraayis gara moggatti bahee deebisee yeroo sana ammaa yeroo nuti dhufnetti hedduu dhiphaa ture. Yeroo nuti humna sanitti dabalamnu madditti ba'anii maddiirra jiraatanii deeggartoota hedduu fixe naannoo isaan jiran sanitti warra ganda guutuu fixe warra maamataa jijanii warra amataa jijanii maamataa jijannaan ijaarsa tokko obboleeyyan isaa tokkoo fi ilmaan isaanii dubartii maalii kana fa'aa hedduu laga burqaa bakka isaa waraanni taa'u sanitti nama hedduu qotee bulaa kana fixee akkasumaanuu gaa manaas akkuma kaanii jirterra gubaa deemaa. Waraanninis sanuma jidduu dhaabbataa waraana keenyaas achi booda waraanni jalaa siqaatuma na godhee sana booda qotee bulaa irra kaasee namoota keenya yeroo nu dhufne sana jaarsa tokko bal'is jennaani naannuma san keessatti qotee bulaan ajjeesee waraanni keenya ammachi booda karaa gamana karaa laga raamis kana gaaleettii tokko gamana ce'anii achi boodachittiif qindeessaniif duuba deebi'anii achirraa waraana dargiitii fi waraana qotee bulaa walii qaqqabame kanaas dha'uu eegalanii achi booda firraa facaasanii waraanichi deebisee qobsiise naannoo burraa kanatti. Nuti garuu san leenjisa eega leenjifamnee baanees firraa bal'ifannee humna san hunda firraa kaafnee asasaa san hunda firraa deebisnee jalaa namni bahee akkasiin nuti sana booda humna san akkasumatti humnichi jabaatee gaa yeroo san kana qofaa miti gaa Somaalee yeroo tana yeroo amma Somaalee achirraa waraanni hafe ol deemee naannoo amma isaan jiran kanatti lola irra godhaa bahe kana Somaaleedhaanis firraa lolaa kanaanis lolaa. Yeroon ture kun amma 80 kana keessattuu kan Somaaleen guddoon gad deebitee humni amma hafaan tokko dhufee jidduu sanatti wal lolaa waraana kanaan wal dura dhaabbachaa bahe. Burqaa Tirtiraa kana waraanni keenya magaalaa Burqaa Tirtiraa irraa ol waraana keenyaatu qaba. Gaara mul'ata ilaa baddannoo lafa kana hidhaniiti Somaalee tana firraa eegan. Gama naan dargii eegan, gama siinisaa eegan. Yeroo lolli gara lamaan deemutu yeroo kana akkasitti eegas booda sunis cabxee gad deebitee humni keenyaas gaa naannoo kanatti if jabeessee Somaaleerraa warri dhufee fi waraanni kuni hedduu jabaatanii ifittisaa turanii yeroo humni keenya jabaa ture yeroo sanatti gaa keessattuu humni gadii dhufee Somaaleerraa dhufee kun humna kana jabeessee haala akkasii ture. Haalli uummataa bareedaadha. Yeroo san uummanni oowwaadha. Haaluma diinni irratti joomsee irratti hijaawee gartee uummata fixaa ture santu xiqqoo uummata eegas booda humna godhe. Rakkoon guddaan ammoo ka eegas booda humna keenya kana laaffisee humna sana gartee akka maletti facaase adda bahinsa keenyaa sani. Hayyee egaa gurmooftan amma hin hafne jaarmiyaan sun tartiiba qabate sila hogguu jettu jaalburii sofaa waliin turte tuma fuftamoo gargar deemtan bobbaa irratti. Yaa jaalburii sofaa wajjin turree leenjisa nu barsiisanii gaa'inni siyaasaa nu barsiisaa warri kunis waraana nu leenjisaa akkasillee laga gaaleettii sanitti leenjifamnee akkasi araar sofaa wajjin humna taanee xiqqoo ofirraa tana keessa ol bobbaanee ati hanga baatii jaha akkas naannoo sana bobbaanee eegas booda nuti anaa fi bareentoo dooyyoo jennaan mucaa tokko isa sanatti warra walii yeroo san turre achi booda humna qunnamtiitu arbaa guuguu kana
jaal Nadhiifaa, jaal Magarsaa Jaarraa, waan qindeessaa sirneessaa kana faa, jaal Abbaa Biyyaa faa, humna guulaa maaya janiit humna jaal Bariisoo Waabee faa naannoo san jiranii. Jaal onni goota bobbaas faa, jaal Galaasaa faa naannoo olii san jiranii. Isaan sanitti humna kana nuti nama lama dabalaaf warra qunnamtii kana jalatti akka achitti dhaabnu ramaddiidhaan achitti ergamne. Nu lamaan achi dabalamne naafi bareentoo kuni humni qunnamtii ijoollee falmataa biyya abbaa jennaani gaaddisaa roobaa tokko faa ijoollee achirraa qunnamtii dhufte kanaa wajjin nama 7 taane nuti lamaan kunis dabalamne humna saniif ol dhayne yeroo nuti ol dhaynu tana jaalbariisoo faan jidduu tana ka isaan haga nuti asit leenjifamne ol deemnu kana jaalbariisoo faan gara Soomaaliyaa gakkutani. Nuti immoo akkasitti ol dhayne yoggaa ol dhaynu jaal Galaasaa fi jaal Goota Bobbaas, jaal Abbaa Biyyaa, jaal Nadhii, jaal Aaneessoo Mixee, Aanannoo Mixee, jaal Qindeessaa warra kanaa humna kanaa achi jira humna yeroo san hogganoonni humna sanii achuma namni jajjabaan eegas booda dhaaba kanaaf humna ta'e goggona ta'e illee gaggeessaa ture hedduun achirraa bayan jaal Nadhiin faaniif jaal Abbaa Biyyaa faan achitti dhufne isaan kanaan walitti dabalamnee humna lamatti adda baane jaal Dhugoomsaa faa jira nu durachi jaal Dhugoomsaa mucaa tokko jaal Dhugoomsaa wajjin dhufe gamteessaa jennaani ijoolluma adduma teenya inninis yeruma sana achi dhufe jaal Qindeessi jaal Dhugoomsaa kanaan waliin baye ijoollee naannoo Asabooti jaal Dhugoomsaan fira. Isa kana afaan nu dura jira ijoollee tanaan walitti dabalamnee humna tokko taanee nuti nama Saayilii jaal Dhugoomsaa taanee Arbaa'uu keessa bobba'u eegalle. Humni tuunis garaa biraa Abbaa Biyyaa fa'aa wajjin karaa meeshaa waa oomishuu karaa gammoojjii bobba'aa akkasumatti dhufnee humna kanatti dabalamnee egaa nutis achumaanuu humna tanaa wajjin humna taanee achumarraa Arbaaguutti eegalle egaa waa hundaa achitti barree achumatti lagaas iskuul wannaa achumatti eegalle waraanummaa jabduu isii achuma keessa dabarsine Arbaaguutti. Hagam turtanii Arbaagugguu achirraa garam deemtanii bobbaan keessan akkam ture? Arbaaguugu dhaynee Arbaaguugu jaalgoowwanni faa jira guutamaa hawaas faa rabbitti araaramu Arbaagu jaalguutamaa gaaf tokko ni yaadadha jaalguutamaan humna kana keessa bobba achitti ani yeroo san dura naannoo san illee dhaqee takkaan beeku ummanni hoggaati dhayxee keessa bobbaate yoo ati waa naa kenni jetteen bishaan adii sittiin kenna. Oromoon hedduu bishaan adii siin kennu bishaan itti aanan itti naqee waliin sii kenna. Hayi maal bishaan aananuma aanan maan kennine bishaan qofa kennanii jedhe. Amma idaa isaan akka bishaan kun dheebuu nama baasuu fi aanan sitti godhan. Akkasi uummanni maaliif bishaan itti aanan naqaan jedha. Akkasi turree gaachumaanuu waraana eegale jaalgutamaa fa'aa wajjin choosiisa turree osuma akkasi jirru anaa fi nama 7 taanee ammas humna tokko karaa billiqaa kanatti ammaa zoonii banuu qabna jedhanii billiqa daaroo labuu tana keessa gara gammoojjii baaletti aanu kanatti naannuma amma Harargee tana gara baaletti aantu dirree Sheekh Hussein faa kana dhiyaatti naannoo sanitti zoonii tokko bananii achi dhufne jaal Galaasaa fa'aa wajjin achi gabbuune jaal Abbaa Biyyaa fa'aa wajjin jaal Dhugoomsaa fa'aa wajjin humna tokko billiqa kanatti gad erganii achitti zoonii tokko jaaran humna ol jiru kanarraa asitti humna tokko dhaabanii asitti gaammaa nutis humna kanarraa ammaas gara baaletti ammaas nama 7 nuti nu ergan anaa fi Abbaa Biyyaati beeksisaadha beeksisaa yookaan beeksisaa seenaa jennaani daadhii tokko Magarsaa Mayiraa Baalee jennaan mucaa tokkos amansiis mucaa tokko jira warra kurkuruuti sunis amansiis waayyuu jennaani gurbaa tokko maas leenjisaa jedhaniin ijoo nama 7 taanee karaa baaletti ammaas Abbaa Biyyaatiin isaatu dura taa'aa keenya isaatu abbaa ajajaa keenya isaa wajjin taanee karaa baaletti ammaas zoonii banna jedhanii achitti nama 7 dhayne achi dhaynee qubannee egaa uummata irra deemna Abbaa Biyyaa kana hedduu
uummatatti dhiyaataa, uummata dubbisaa. Osuma gamana jiruutu gamasitti nama hidhatee iddoo aadaa lafa tana jala iddoo nama kana beeka. Isarraa kaanee halkan deemaa dirree Sheek Hussein tana dhufnee dirree Sheek Hussein tana duraan nama beeka. Isuma jala isaatu achirraa nama dubbisee miseensaarraan achiin midhanii nu fuudhanii guyyaatti aanu achuma nu riphisiisaniituma safaraa hedduu jira. Safaraa jedhanii uummata walitti qaban kana walitti bakka takkatti uummata galchan kana halkan halkan nu kaasanii halkan deemaa bullee galgala ganama bariisaa osoo hin ifin safaraa tokko kabiraa safaraa lakkuu jedhanii achitti nu galchanii achi keessaayis maadhee qaban isaan ni beekanii achuma bullee chuma dhokannee guyyaatti aanu ammaa hangas takka deemaa bullee halkanitti aanu ganda gammoojjii irraa gadhaantu karaa harree kololoo jedhanii achi buune dhaaree lafa jaan dhayne Somaalee ollaa kana warra Ogaadenoota kanaa jijjira. Kanuma keessa Luuqaa ganda Oromoo dubbisachaa warra tokko jira warra badhaasoo Maa'awii badhaasoo jenna. Badhaasoo kun nama dur maccaaftuu lama kana keessatti inni illee qooda qabu jedhan badhaasoo eenyu akka ta'e hin beeku. Maa'awii badhaasoo jenna. Ijoolleen isaanii hedduun nu dabalame. Isaanuma kana irra deemanii achi dhaynee achitti halkan achi nu bulchanii guyyaa achuma oollee achumaan nama dudubbisuu eegallee achumaan nu qubannee ugaa ammaa nama dudubbifatee abbaa biyyaa kun isaan nu dura deemanii warra Magarsaa Baalee amansiis kunis lafa beekaa ijoollee naannoo san leenjisaan kunis nama karaa san irra dur deemuu ture. Ati ijoollota kanaa wajjiin wal ta'anii achi dabalamnee humna kanaan osoo akkasii jirruutu jaal dhugoomsaan faan humna aga tokko fudhatanii achitti nu dhufanii achumatti Baaleetti gaagatiif dhaabne achuma waraana humna buttaa 24ffaa taanee ijaaramne achirraa ilaa sarar lafa ilkarree lafa jedhamutti deemnee meeshaa kan Somaaleerraa waan dhufu sanillee waa barbaaddachuu achirraa waa binnee rasaasaaf waan kasii kana binnee waraanaa fiduu humna xiqqaadhaan akkasuma facaaneetuma deemaa turre egaa akkasitti achi keessatti Baalee qubanne nuti. Hayyee barakaa argadhu jaalle. Guyyaa baga jiraatte nu gammachiiste. Egaa akkanumaan itti fuftan Baaleerraa mee waan haga korra sabaa gaggeessitan waan ture waan yaadattu waan yeroo nuti Baalee dhaynu kana yeroo nuti Baalee dhaynu Baaleetti humna nama ijoollota keenya nama Somaaliyaa irraa dhufan nama afurtu nu dhufe. Namni afran nu dhufe tokko jaalquubsaadha. Jaalquubsaa akkasuma jaalbariisoo gadaa jennaani gishuus jedhaniin isa obboleessa Muktaar ammaa wallisaa hamma Noorwee jiru kan obboleessaati. Isa kana duumee isaa jennaan gurbaa tokkos gurbaan sun jechuun nu bira wareegame jaala nama cimaa nama ajaa'ibaati. Jaalquubsaa fa'aa wajjin gurbaa tokko ammaas mucaa tokko maqaa ammaniin irraanfadhe isaanii hojii kan dhufe nama afur. Nama afran kan achitti argannee isaan yeroo dheeraa nu eegaa turan isaan kanatti dha. Tilmaa tilmoo ammaas tilmaa tilmoo jenna. Ijoollee warra dirree tana nama cimaa nama ajaa'ibaati sunis. Ijoollonni kun nu dabalam nam shammoo namija. Isaan kana fudhannee isaan kanaa wajjin humna taane jaalquubsaa faachii fudhanii karaa naannoo gamana jaalgalaa isaan faa jira itti gamana dabarsanii jaalbariisoo fi duumessootu nu biratti hafe jaaltilmaa wajjin jaan kanaan mucaa kaanii wajjin jaalquubsuma qofa nu biraa erganiiyo. Sana booda jaalquubsaa gama Baalee gama Harar kana gama adda bira jaalgalaa isaa biratti jaal duumessoo fi jaal gishuu fi bariisoo kana akkasuma jaaltilmaa asitti waliin hafne chuma waliin eegallee numaa ugaa ijoollonni kun naannoo hawaasaas qajeelatti keessatti waan dhalataniif qajeelatti beekanii achumaan waliin humna taane tilmaan kun faan nama ajaa'ibaati. Gaaf tokko waan jee jaarsa tokkootu jee abaluu buna furdaa fedhaati walitti dhayii buusiif jeeti qoflaan nu fite. Akkasanitti isaan kanaa wajjin eegallee gaachitti isaanittis nu dabalamanii achi booda jaal dhugoomsaa faa nu dhufe humna cimaa taanee numaa'uu gaa buttaan sun nama humna ajaa'ibaa taanee boodarra gaa
eegas ammas gamana gama Hararitti as baane yeroo sanitti gama Harar kanaas achi booda sanuma irra osoo jirru naannoo sana osoo jirru osoo gama Hararitti hin deebiin jaalla bariisoo kunii fi kunfaan koraaf gara billiqaa kanatti nu bira as bayanii isaanis achi teessuma takka godhatanii teessuma sanirraa guyyaa gaafa duraanii deebi'anii achi booda gaafatti aanu naannoo laga gaaletti kana raaree aadan boruu jedhan achi teessuma godhataniitti nu deebi'an. Nu deebi'ee achi booda ammaas guyyaatti aanu billiqatte teessuma wayitiif isaan achitti kora sanirratti billiqatte ammaas lollirratti ta'ee jaal bariisoo fi leenjisaa badhaanee faanis achirratti wareegamanii jaalgalaa isaan kun achitti madaa'ee akkasitti sana booda gaa nutis humna gamana turree haaluma akkasiin dabarsine eegas booda gaa gara Hararitti gamana deebine malee. Egaa bara sana dargiin asasaa fi mandar misrataa ka jedhan eegalee. Eegale gaa amma yeroon kun 82 akka faranjitti 1982 akka iddoo tana duruunumaa'uu eegalee ugaa qaata amma yeroo nuti baalee dhufnu kanaa'uu uummata galchee uummanni jireenyaa wajjin bishaan kunis hin jiru obboona ajaa'ibaa kana uummanni garta kasosoo hin danda'u bishaaniif waa hunda isaatu warra isaanii kanaa qicaa fi qoonqoo gabbaatee fudhatan isaan tufuudhaa fi isaan keessaan deemtaa nuti isaanumarra fayyadamneetuma jiraachaa turre jajjabduudha haalli yeroo sanatti gaa hedduu dhugumatti ulfaataa ture. Humninis humna xiqqaadhaa diinninis irratti hedduu fokkos godhee gaa irratti uummata keenya irratti jadeeffatee harma hundaan yeroo san Soomaaleenis gad deebite keenyuma kana qofaa jira kara hundaan kanuma jala deemaa haalli jajjabaa ture garuu sanuma keessatti humni keenya gaa nama beekuudhaan nama aadaa hidhachuudhaan miseensummaa gara jajjabeeffatee ilaa magaalaatti humnaas ergataniituma waan barbaadanii fidachaa hanga Somaaleellee gati humna xiqqaadhaan nama ergatanii miilli hoggaa Somaaleerraa ol deebi'eef waraanaan dhahinee fudhannaa kanumaa waa bibbitachaa jiraachaa baanee ati akkasitu jira gaalli jajjabumaa garuu keessumatti dabarsan. Barakaa argadhu. Egaa oduma deemtanuu dhaabni amma kora sabaa gaggeeffatuuf jiraatanaaf fakkaata. Amma dura jiluma godhatan jila eega ijaarraa wanni jarrinis gakkutee wareegame godhatanii naannoo raalee aadan boruu sanitti asirraa nu biraayis abbaa biyyaa faanis deemanii achitti humni kunis gara hundarraa walitti dhufee gaa sadarkaa hogganaatti nuti humnuma sadarkaa yeroo sanitti ajajootuma waraanaa sadarkaa sabaawoti saylii kanuma turree garuu isaan deemanii achitti teessuma godhatanii dhufanii achitti qindeeffatanii haala eegaan jaalaa anjeeffatan boota hoggonoonni gaa warruma nu biraa kanaaf kana hunda namni sadarkaa koree jidduutti sadarkaa waajjira siyaasaatti kan daddabalamees ijaaramatanii achirraa ijaaramne sana booda korrii teessuma gaajjila bakka lamatti balliqaa fi raalee aadan boruu kana godhatan booda humni keenya karaa naannoo baalee ture kunis humna hanga tokko kamairaa baaleetiin karaa sararsanitti gatafee waa bibna bittaa kana malee nutis haalli karaa gobeelleessanii yeroo sanitti humni achirraa gadi ol deebi'e kan amma effelloo kan jaarraa faan durfamu kunis lolli jidduutti deemee humna san irratti jajjabaatee humna as jiru kanaa fi kanaan nu arbaa gujii duraa ture sanii kana hunda walitti deddeebisanii lollinis ka diinaa asiin ni jira gadii jidduu sanittis ni jira humna keenya walitti deebisuu qabna jedhanii karaa goggoo irraa gaditti humna keenya walitti deebifamee naannoo sanitti nutis achi dachaanee humni keenya kuni anis achumaan humna sanitti isaanaa dura dhaqee humna buttaa tokkoffaa sanitti anaat dabalamee abbaa biyyaa faanis nu duubarra gamana yaalbobbaa isaan faanii nu duuba dhufanii nu dabalamanii humni keenya achumaanuu gobeellee sanitti deebisnee achittiif jaarree humna gaammachiin wal dura dhaabbannu kan ayfelloo amma humna ayfelloo kanaan achitti wal dura dhaabbachaa turre yeroo dheeraa gaachitti hedduu haala hamaa keessatti achi dabarsine
yeroo dheeraadhaaf achumaaf dura dhaabbachaa turre. Humni keenya sana booda karaa Somaaleetti gunni guddoon tokko lola sanii qofa osoo hin ta'in karaa Somaaleerraa karaa daangaa Somaalee karaa Baalee kun ka duraa wanna jennu kun cufamee jira. Itti sossoo'uun akkasii duratti hin danda'amne karaa Elkarree kanaanis karaa Somaalee Hargeysaa kanaan humna keenya gadi buufnee achitti humna karaa kanaan banachuu qabnaa kajuu teessuma kanarra murteeffatanii teessuma san irratti 1986 yookaan akka faranjitti 86 1986 jaalladhiin faan humna haga tokkoon cabsanii akka bu'an godhamee lollitti karaa daakataa san irratti isaanis sanuma keessa cabsaniituma gaafachii wareegamees ijoolleen qaceelchiteetuma harkaa baanii akkasii Soomaaliyaa jaalladhii faa 86 kana gad ergane jaalladhii fi jaalburiisolleen eegas booda dhaqeense'a. Akkasii jaalladhiin faana Soomaaliyaa dhaqan marraa lammaffaaf eega jarri kun wareegame booda jaalladhiin faana Hargeysaa dhaqanii Hargeysarraa ilaa Ziyaad Barree Maqdishoo deemanii chittisanii dubbisanii haalli Soomaaliyaattis yeroo sana ibiifuu jeequmsa keessa jira lolaa ture. Ifiifis wal jidduutti mootummaan roora'aa jirti. Ati humna keenya achi jiru sanis Somaaleen nu fayyadamuu barbaaddi. Humna asiin kulmis jedhamtu isaan dhawaa. Kanatti humna keenya fayyadamuu barbaaddi. Humni keenyaas achi boodachumatti qindeessee ifittisaatuma bakka humni kulmis kunis dhufetti ifittisaa ijoollee karaa Jabuutirraa fidatanii humna garaagaraa fidatanii warra ijoollee teenyata biyya alaa jirtu ijoollee Oromoo tana dargaggeeyyii tana fidanii leenjifatanii achitti isaanis humna wajjabaa tokko achitti ta'anii jaal Ibsaa Magarsaa fi jaal Gamteessaa faa jaal Dhugoomsaanis asii itti gabbu'ee achi ture. Jaalladhiin faanis achi jiranii achumaanuu jiranii jaal Buriisoo faalleen eegas itti gabbu'anii humna wayyaa tokko achitti karaa Booramaa humna tokko guddaa tokko leenjifatan Hargeysaa sanittis humna san achirraa boodarraa nuuf ergan humna jabaa tokko achirraa nuuf ergan isaanis osuma akkasitti jiranuutu karaa saniin gaajar lolli nutis gamasitti deebine humna naannoo sanitti turre gaafiifis achitti hedduu gara lamaan yeroo sana diina dargiinis wal lolaa asiin humni fiifis ijoolluma Oromoo tana humna lamaan dhaaba lamaanitti gargar wal dura dhaabbachaa achitti dabarsine hanga 88 ammoo koraatu achitti tahe kora goona achitti kora godhanne kora san irratti nutis yeroo sana gaammaa humni hogganoonni hedduun harca'ee hogganoonni hedduunis wareegamanii haala hamaa ture achirraa nutis warri akka humna buuleeyyiin warri humna kana keessa turre sadarkaa aangoo miseensota koree gidduutti duraan humna buttaa humna saylii akkasuma tattaligaa turre ana jaal Bobbaasaa jaalan hedduun warri yeroo sana daddabalamne jaalaaneessoo ni yaadadha. Ijoollonni hedduun gaa warri sadarkaa buleeyyii jiran achirraa humna aangoo sadarkaa miseensota gumii sabaatti ol guddanne achirraa hojjechuu turre achumarraa eegalle gaa jaalladhiifaa jalatti dalaguu turanis akka humna hojii beeksisaatti isaa dala jira durata damee beeksisaa isaa achi jalatti waa'ee hawwisoo kanaa fi waan garaagaraa kan achumarraa uummata ijaaruu eegallee haala akkasitti turre achitti sadarkaa korrichi ta'e 88 moo 89. Baay'ee barakaa argadhu. Egaa wanni biraatilleen akka waan kana nu jabeessitu ka barbaadu wayita sana dhiyeessii fakkeenyaaf huccuu kophee dawaa waan akkasii meeshaa rasaasa akkamiin argattan? Wallaahi waan suni yeroo sana humna dhiyeessiitu jira warra jaalabbaa biyyaa faa akkasumatti jaal Dhugoomsaan faanis humna sana booda waan qabeenyaa kana isaantu jajjabeessaa waan humna estooraa jedhanii jaal yeroo takka jaal Guutamaanis abbaa dinagdee ture jaalabbaa biyyaatii wajjin yeroo takka jaal Buriisoo akkasuma wajjin diddiiraatuma humna bittaa kana Somaaluma tanarraa warra nama hidhataniituma ilaa waraana rasaasa kana yeroo san guutuudha biyya keessa rasaasni gara Baaleen gaafa deemnu achumarraa bitaniituma maallaqa waan dhiyeeffatanii
ammoo humna bittaa waan karaa midhaanii kanaas humna bittaatti godhaniituma deemanii bitatan. Sana booda sana eega bitachuun dadhabamee haalli ulfaate booda akkam taanaa lollinis karaa hundaan gara lachuutu nutti jira ifiifiitu humni keenya jarmoonni lamaan wal dhawaa jira diinni akkasitti jira. Haala kana keessatti yeroo bitachuu dadhabanne abamee dur rakkatamees ni ture. Sana booda akkam taanaa jennee teessuma takka laga ni yaadadha gobeellee kana keessatti bakka takka teessuma godhannee maal taanaa. Wallaahi egaa sana keessatti murtiin fudhatame jiraachuma qaba waraanni kuni. Akka fedhees taatu qabeenyuma uummataa midhaan uummataa dandeenyu ni bitannaa gaafa immoo waa bitachuu dadhabne uummata gaafannee irraa fudhannaa nu fudhachuu baatanillee midhaan fudhanneetuma nyaanna yoo immoo horiillee ta'e irraa fudhannee nyaannee qabsoodhaati. Ni deebi'aa jennee hedduu yaadee saala san keessatti ummanni keenya karaa fadisuun hedduu miidhame hedduu qabeenyi isaa karaa midhaanii karaa horii kanafaa hedduu sadarkaa hamaatti waraanni gara lachuu humni lachuu kanaan jiraata ummata kanaan jiraata karaa humni ayfilootis kana fudhatee jiraata kuni keenyaas kana ummata kanarraa fudhata ummanni kun kennee ifatee boollitti ni jirti deemaa fudhadhaa asii diinni nu rakkisaa isinis asii nyaata biraa nu gaafatan boolla banadhaa nyaadhaa nu jaa horii bakka argitanii mataate kaarraa fudhadha. Haaluma akkasii keessatti dabarree gaasan keessatti waan nama gaddisiisu hedduun ummanni keenya karaa sanii galata guddaa qabsoo kanarraa qaba. Qabsoon kun hanga ammaatti ummata sanaaf bu'aan isaan irraa gamma argatanii hin jiru gaa wanni guddoon fuuluma dura gaafa rabbii Oromoo bilisoomse waan yoo namni yaadate malee karaa fadis karaa qumbii rigaata mayyuu asiin ilaa asiin jala kanaan gaggabiiba ilaa bookee jala kanaan ati jiruun akkasitti humni gaatti jiraachuu ture garuu irraa jiraatte gaa qabsoo nagammaa deemaatuma jirti. Ati gaala kana keessatti uummanni ilmaan isaanii qabeenya isaanii wareega guddaa kafalan yeroo san irraa eegalee wareega guddaa kafalanii kana keessatti gaa namni hundinuu ni yaadata garuu keessa deemanii waa hundaa'u waa jechuun ni yaadachuunis ni ulfaata ammoo wanni bira dabruu hin dandeenye hawaasni naannoo sanii galata guddaa qabsoo kanarraa qaba fuula duraafillee yookaan Oromoon gartee waa takkallee gartee wayitti qabaatullee taate qooda guddaa qaba hawaasni naannoo sanii qabsoo Oromoo kanarraa. Baay'ee baraka argadhu jaalguysaa uummata yaadatuun waan guddaadha. Egaa amma deddeemine garuma dargiinis kufuu dargii qofaa miti mootummaan Somaalees isin lameenuu waluma faana kufuuf jiraatte ammoo san dura jaallanne waliin tutturtane bifa garaagaraatiin kan manaa waliin baatan haa ta'u qabsoo keessa akka wal babbarattan isin jalaa wareegame ka yaadattu jira seenaadhumaaf. Wallaahi jalqabumarraa kaasee ati namni yaadannu hedduudha maali wayii ni jirraa jenneetu magaa dubbanna malee ni jiraannaa jennee yaadaan turre ni jirrumaaf dubbanna ni jirraa jenneetuma dubbanna malee ni jiraannaaf hin turre. Jaalan hedduu wareegame tokko lamaa miti yeroon ani ijoollummaa ta dura ijoollummaan gandaa baasnee waliin baaneewu ka guyyaa gartee badhaasoo ijee faani wajjin qabamte sanuu guyyuma sanuu ijoolleen gariin hin galle namicha radeet jaan tokkotu haroo itti fixe ijoollee hedduu ta'uma waliin baane tanuma gandaa waliin baane teenyumaa achi boodaas jaallan achi booda qabsoo irratti wal baranne jarri akka jaalanii soofaa warri waliin leenjifamnee gandaayis waliin baane ni wareegamanii ijoolleen yeroo sana waliin leenjifamne keessa meebii kan nasiiba gaa baqatee yeroo sanatti kan nasiibaa gabiyya galee yoo ta'e malee ijoolleen hedduun hin jirtu. Achi boodaanis humna sanirraahuu gara arbaa guutiin ol kutee warra arbaa guutii ani itti dhufe keessa amma namni lubbuun jiru jaal dhugoomsumaa fi jaal abbaa biyyaatii yaadadha. Jaalna dhiinis kanumatti beektu jaal qindeessaan humna gaachiisan itti gaafatamaa ture hin jiru. Jaal goota bobbaas achittiin itti dhufe hin jiru. Jaal galaasaan achittiin itti dhufe hin jiru. Jaal miidhaysaa bareentoo jenna mucaa tokkos karaa eeguma dargiin kufe kana makiinaan garaan galtee karaa dadar kanatti du'ee jaal miidhagaa lolaa jenna ijoolleen takkaas achumatti dhumte jaal jaalataa
jennaan ijoolleen hedduun caccabsaa ijoollee jennu jiraa tokko ijoolleen ati arbaa guusa waliin turre guutumattuu namni achi keessaa lubbuun ni jira jedhee yaadadhu jaalabbaa biyyaatumaaf jaal dhugoomsaadha humna naannoo sanii keessaa kan biraa kanaaf kan lubbuun jiru hin beeku. Kan biraa eega baaleetti gadi buunes jaal duumeessaan hin jiru jaal tilmaan hin jiru jaal gishu hin jiru. Ijoolleen waliin achi dhayne tan achitti nu biraa wal eegamtelleen hedduudha. Ijoollee xixiqqoo takkaan yaadadha nama lama mucaan tokko Aliyyii Badhaasoo jenna jaarsa kana ifii fidda ballee nama naannoo san keessatti beekama naannoo Baalee kanatti mucaa kana fuunee ifidda ballee ijoollee xiqqoodha leenjifnee nu wajjin osoo deemuutu bakka tokko haxii qabannee osoo teenyu osoo nuti ani yeroo sanatti jiruun ulfaataa ture haalli uummanni safaraa galeeti gaagura tana ulannee nyaanna daa'imman jiraanna yeroo hunda daa'ima kana shaayitti nyaanna qoonqoo arganne isaan nyaanna waa hunda inna foonitti illee godhattee nyaata namni gariin bineensa wajjeefanne illee ati mucaan sunii fi mucaan tokko waliin bakka tokko nurraa wareegamanii jaalduumee sofaanis bakka tokko haambii takka dhaqnee dhooynee safaraa tokko achi keessatti nam sadii nurraa wareegamtee ati naannoo sana Baalee waliin turre ijoolleen hedduun birbirsoo tokko guutuu tokko ibsaa goobee jennaa ijoolleen gadaa tokko ijoollee hedduu ta waliin turre ati naannoo sana keessatti namni nurraa hafe qabsoo tanarratti dhiiroo naannuma Baalee mayiraa Baalee kun hin jiru daadhiin kun hin jiru ijoolleen hedduun warri yeroo san waliin turre dhiiroon akkatti nasiibaa namni bishingaa yoggaa bilcheessanii kanuma bilchaate kana keessaa qawwisni hafayanii qawwisa san taaneetumaaf ati abbama biyyaa kanaa fi dhugoomsaa kana faa yaadadha namni biraa dhiiroo kan warri gaafa sanii sun warri gaafa duraa suni ka eegas 90 takka booda walitti dabalamnee hin jiru jaal bobbaasaa jaal ibsaa magarsaa namoonni yeroo san walitti turre ijoollonni kanneen jijjiranii kaan warruma eegas gaanu daddabalamee fi achi duraallee haafe gaa nasiiban beeku malee warruma kanaa wajjin hedduu waliin dabarsine ijoollota nama hedduun biraa wareegame nama hedduutu lubbuun hin jirre qabsoon tun nama hedduu itti wareegame as keessa waan taphaa miti waan laaftumatti namni akkanumatti laaluu miti. Hayyee kanuma walii yaadachiisuu fi kan inaan si gaafadhe. Egaa hin hafne amma kora sabaas gaggeeffame hoogganas jaarmees xiqqoo wayyeessitanii mee ammoo sanirraa kaase amma jala bultii kufaatii dargii waan ture waan yaadattu. Yeroo sanatti yeroo ammaa dhugaa kora godhannee hoogganinis qindaawee jennutti maal saganteeffanne humna keenya ijaaramee gara baddaatti akka ol deebu asii lola ifii wal jittu oofu jirru kana aga danda'ametti haruma kanarra gartee garuma humna baddaatti ol deebinee dargiin isaa akkasii kana keessa jira. Humni keenya gara baddaatti ol deebu jedhanii humna jaaruu eegalamee buttaa tokko leenjifamee ijaaramee jaal caalaa leencoo jenna humna kanaan ijaaramanii karaa gaara mulataa kanattis humni dabalamee humni buttaan daddabalamtee namu karaan humni sossoo'u eegallee lola asii gaammoo fi wal jiddu oofuma kana gara mooraallee ol siifachaa akkasitti deemaa turre haalli tarkaanfii diinarratti magaalaa manna bishaan haroo marfataa jedhanii yeroo takka mayyuu kana keessattis qotee bulaa duraan akkana daangaa gammoojjii kanarra qotee bulaa haambii godhee jira. Burqaatittiraa kana gad akkanumatti laayinumarra kaa'ee jira. Laayinaallee kana burqaasuu eegale humni keenya jajjabaatee haroo marfataa san irrattis qotee bulaa hedduu tokko kan achirraa inni gabbobbanaas firraa kaasee haambii sanis buqqaasanii huusee bakka jaamus dhaqamee dhaawamee sanis firraa kaafamee karaa magaalaa hariiroo bakka jaamu takkallee haambii sanis firraa kaafamee gabiibaas achi booda burqaa jalatti ol siinee ijoollee ummatumarraa guurree leenjifnee humna kanaas burqaa kanattis achi dhaqamee lolamee burqaa sanirraa isni kaafamee osuma akkasitti nutis gaamma baddatti ol siquudhaaf karaa hunda babbanannee ummataanis waliin baanee sosoo jirruutu dargiin kufee achi gaa dargiin kufnaan jaalgalaa isaan faan gara fadis kanatti hafanii achirraa uummanninis fuudhee
hanga ol seenanii bokkoon achiin harar seenanii humni kunis asumaan nutis kaanee nuti gammoojjii tana keessa turre anaa fi jaal dhugoomsaa fa'aa waliin turre achirraa humna hawwisoo jennu kana leenjifnee uummata gagarsiifnee uummata jajjabeessuu turre karaa qumbii fi karaa bookee jalaa kanatti bookee turre jaal dhugoomsaa fa'aa karaa burqaan nu biraa kutanii nutichumaanuu bookee sanirraa kaanee karaa eeldhaayetiin bareedaan achumaan harawaaca seennee humni nu dura ganama seeneewi achumaanuu harawaaca seennee harawaacarraa nudumni dura seena harawaaca walitti dhufnee jaal dhugaasaa faanis isaan nu dura duruu dhaqan isaanis jaal dhugaasaan faan achirraa jaal dhugaa gara habroo deemanii jaal dhugaasaan faan gara habroo deeman humna garii achi walitti dhufne jaal burii sofaa harawaacatti achitti humna qindeessinee nu dadari kunne ammaas humna yeroo san deyyaaneen dadar keessatti humna aga tokko jira numa dargii kana achi kunnee dadarsan qabne dadarirraa kaanaan qobboo dhufne qobboo yeroo dhufnu wayyaaneen duruu achi kaambii godhattee jirti achitti qobboo sanitti nutis achuma dhaynee kaambii isaanumarra qubanne xiqqoo gaammaa wal jalgalaasaan faanii dura wal haasa'u eegalee naga isaan yaananis akkuma feene sosoo waan dhoowwitu barbaaddu malee nutis dhaynee humnaan qubannee deemna qabannee jeggaa xiqqoo dhaabbannu isaanumaan lola eegallee guyyaa takka kaambii takkatti seennee akka maleetti waraanni keenya dhahee qobboo sanitti akka malee miidhee sana booda isinis nu jalan buutu qobboorraa kaanee baroodaa dhaynee baroodaa sanis qabannee yoggaa nuti amma kaanumni calanqoo dhaqee calanqoo qabatee humni qullubbii akkasuma qabannee isii wayyaaneen osuma jirtuutu nutis isaan biraan dhaynee qabanna. Yoo warra akkasumaan humna nama dhukaasuu jira warra dargiif kana kanneenis qabnee amaarota kanaa qawwee qaba hedduu kana hundarraa hiinee sana booda egaa baroodaa qabanne baroodarraa ganama wanniitu jira xaliileessaatu karaa masalaa kanaan bu'ee hirna jira hirna jira hirnattiin itti dhaqee galaasaatti xaliileessaatti dhaqee egaan xaliileessa dhaqu wayyaaneenu lubbutti waliin jira ishee xaliileessa jara Tigree kana achi isaas wal jiranii xaliileessaan achitti guyyaa san dubbisnee kaanee deemnee ummata gaa waliin jaarraa waliin yoo jenne xaliileessaan irra dhiisee amma gaa isa hojiidhaaf karaa biraa erganii inni deemee achi ture osuma akkasii waliin jirrutu hirna sanittis gaa wayyaaneen akka nuti keessan qubanne barbaaddi guyyaa tokko nutis agarsiisa goona jennee hirna sanitti ijoollee hawwisoota nagaa hawwisoo caffee gadaa tanaa jira anaa fi elemoo waaree elemoo waaree jira yeroo sana ajajaa waraanaa naannoo sanii isaa wajjin wal mari'annee amma humna achitti agarsiisa godhuu qabne uummanni agarsiisa hawwisoo caffee nuu fidaa jedhan hawwisoo caffee gadaa tana hawwisoo tana geessinee haala anjeessinee waa hunda qopheessinee isaanii wajjinis mari'annee wayyaanuma tanaa wajjinu godhuu qabna jennee hoggaanu mari'annee waa jennu wayyaaneen galgala an deemiti qullubbii dhaqe waraana ijoollee tana fidi jedhan ijoollee hoggaan dhaqee an fidee dhufu galgala karaa dabruu nu rukutte karaa dabruu nu kunnaan amma maal goonee ijoollee deebiseetumaan ka'ee barooda dachaafnee anaaf illee moof duuba deebifnee achi baroodaa ijoollee qubsiifnee humna waraanaa fudhannee ganama dhufnee seenne magaalaa ganama dhufnee magaalaa seenne hafuuraa hin baafne isin ijoollees finneetuma na inni agarsiisuma goona inni yoggaa nuti amma yoo waraanaas finnee ganama subii yoggaa waraana na innu achitti lola nurratti eegalte achi sanaas firraa baafnee firaa dhorginee ijoollee teenya jalaa baafannee nuti gaamma achi booda achi turre lola hedduutu achi ta'ee gaana achitti namni nurraa wareegamees ni jira nutis boodarratti waliigalteedha waan yeroo san godhamaa tureetu jira maaliif humni xiqqaan as kararraa taa'u waajjiraa taa'u humni immoo karaa eeguuf maaliin kun wayyaaneedha jedhanii wanni akkasii olii gaggalamuus ni jira humna xiqqaa tokkochi dhiifnee nuti gara masalatti jalaa gamana baane humna kaan karaa dabbasoof maxxaaqashaa kanarratti humna keenya bobbaasaatuma karaarraa waajjira humna xiqqaa tokkotti dhiifne sana booda san argattee ijoollee teenya san irratti illee lola bantee achumaanuu lola nutis itti banne osuma akkasitti gaa wayyaanee wal dura dhaabbannu boodarratti kararraa siqaa gada siqaa kiiloomeetiraan gana siqaa
Hai maali osuma jennu kiiloomeetira siqaan dhufte duraan humna qabne sii sossoo kunne karaa cufne namni halkan meeshaa ofuu hin dandeessu bakka hunda lolan jettu kararraa siqaan dhufte isiin akka feetetti qabeenya sana booda kararraa siqaa saniin dabarfatti achi booda kaambitti galaatu dhufe kaambitti galamee kaambii makkalaa fi akkasumatti naannoo keenya sanirraa naannoo borraa san makkalatti galamee jalgalaa isaan faana jechuma jiran. Akkasit turree sana booda gaanga kaambirraa bahamee lolli bahaa kaambirraa jedhamee gaanga jarri waliin dadhabinitti achuma waliin turre ofirraa. Ati yeroo amata hanga sana achi dabarsine yaa'uma keessatti kunne sanis waa hedduu keessa dabarre gaa sana keessatti galata rabbii waa hedduun nu mudataa turre garuu keessa dabarre maraa. Ayyee barakaa argadhu jalguu isaa baga jiraatte nu gammachiiste. Egaa hin hafne barrisuun ammas deebitanii bosona galuutti isin mudate ammoo amma eessa turte amma hogguu gadhiistanii baatanu toora kam turtee eenyufaa waliin turtan akkam taatan? Wallaahi ani amma eega sana booda ani yeroo sana akkuma duraanuu humna sanirraa eegaan ba'e booda humna hawwisoo caffee gadaa kana akka gaafatamaatti ana godhanii isaanii wajjiniin ture. Hawwisoo kana deemeetiin bakka agarsiisatti geemee agarsiisaa achi fi bakka alaa injissee fi jeqanii isa ijoolleen agarsiifti. Ati akkasitti humna kana amma gaafataman akka kennanii haroo saniin ture yeroo sanirraa waggaa lolli achirraa ta'u nutis ni baanee humna sana fuudheetiin gara gammoojjitti gadi baasee waan gammoojjii karaa jalloo fi kana kanatti gaa ka dhukkubsatellee awwaa kaayaatuma ganda bira kaayaa gabbuune yoggachi gabbuune booda humna sana fuuneetiin humna sana amma warra ka himee Yusufaa jira Kadiir Saifaa jira yamma namni lubbuun jiru Kadiir faadha himeen faana bitti araaramuni wareegame abdi buuyii janii safaa jira fandishee kana faa jira warri kun gaa hedduu ulfaataadha yoo ati karaan deemtu warra ba'anneetiin akkasitti deemnee laga faa ceesifnee jira hedduu warra hundi hedduun ba'aa guddaa turanii akkasitti ati jiraachisaatumaan hanga baaletti achi oofee achi boodachiin humna kana walitti qabee baalli xiqqoo wayyaa jaal dhugaa saafatti gamana deebisee baay'atallee yeroo san hin qabnu eegas booda jaalgalaasaa kanaa karaa qumbii jira jaalgalaasatti ergee kunoo humnan ganaan deemna jenichirraa waan nu ergee jaalquubsaa faatummaas karaa billiqaa kana jira isaanis itti waa erganii jaalbabbaasaan faana achirraa waan nu erganii isaan kana maan jiraachisaatiin humna faca'ee kana walitti qaba gaama jaalburisoo fi jaalgal dhugaasaa faas dhabne yoo ijoollee tana waan hin juna yoo jarri kun wareegame asirraa itti eegalla numaa eegala jabaadhaa walitti qabamaa jabaajita jarri naa erge kanaan humna tana asii walitti qabnee humna hanga tokko haga buttaa takka achitti niin jaaree sana booda gaa humna kana asuma akkani jiru jaal dhugaasaan faanii fi jaalburisoo faan nu gad dhufanii isaanii wajjin humna akkana jirra jennee ijoollee tana irraa fuudhanii karaa Somaaliyaatti jaal mul'isi kennanii karaa Somaaliyaa ergan jaal galaasaa faa wajjini akkasitti humna tana jaal mul'is fuudhee dabreeni jaal Kadiir faadha nuti achi booda gaachitti waraana taanee humna sana walitti qabnee humna sani keenya sanis sana booda ijaarree jaal bobbaasaa faatti kenninee humna achirraa jedha humni waraana bobbaa eegaleechiin humna walitti qaqqabesanii isaanittiin kennee sana booda anaa fi jaal quubsaan osuma dubbee kan akkasitti turru jaal quubsaa walitti dhufnee jaal quubsaa wajjin kaanee karaa baaleetti caalaa faa qunnamuudhaaf humna karaa baalee sana gamana baanee waggaa achi dhufnu jaal caalaan faan achi turre jaal abbaa nagayaatu achi ture abbaa nagayaa fadda balamnee humna sanii achitti dubbisnee humna sana walitti qindeessinee nutis jaal quubsaa faa wajjin achitti waliin turre sana booda gamanaan biraa deebi'ee gara jaal dhugaa saafaatti dubbee saniin as turre humna dhukkubsataa fi humna dubbee kana jaal dhugaa saafaa wajjin asirraa humnumarra deemnee humna gara goggoyittis sana booda naaf jaal ibsaa magarsaafas deemnee karaa goggoyitti gammadaa roobaafaa fi kana humna achi qindeessinee humnuma kana mataa waliin qaqqabnee bakka bakkatti ijaaruu turre sana booda gaa eegas humna kana ijaarree osuma akkasitti dubbee tanaaf kana jirru jaalburisoo fa'aanis gaa lolli dubbee san irratti karaan diiniinis duubatti hulluuqee jaalburisoos ni wareegame sana booda walitti deebinee
lola kaan biyya alburisoo san booda walitti dhufnee humna tokko duuba kanatti jaarrauraas faa wajjiin jaarrauraas akka humna furgaatuu sanatti ajajaa godhanii duuba kan akka ittisan jaarrauraas wajjiin jaaramee humni tokko asitti deebi'ee achi turre. Humna kana keessa jaarrauraas ajajaan isaaniiti humna kana wajjiin an dubbeen ture sana booda osuma sanaan akkasitti humna jabaa tokkochi ijaaranii diinachitti hedduu adabaa turanii gammoojjii keessa duuba kana akka diinni sossoone godhaa ture humna jabaa tokkochi duuba kana ijaarame. Sana booda ani jaal dhugaasaa fa'aa wajjin dubbee akkumaan tureen achi booda karaa humna arbaa guugu jiru akka gaafatamaa zoonii arbaa guugu sanitti achittiin bobbahee humna sana achitti yeroo bara 96 achiin ture 96 arbaa guugu keessa turre. Haalli gaawee sakattaa wayyaanee hedduu ulfaataadha. Humna baddaa kana yeroo san humni keenya rasaasa yeroo kana hamtuun ka jiraachuu dadhabee rasaasaas dhabee humna kana walitti deebisnee rasaasa kaan irraa guurree kaanitti guunnaa rasaasuma girnoof kana faa girnoof abbaa 10 faa 10 waan jiru toora baafnee rasaasa girnoof kana qabnaa kanuma humna jabduu taka goonee kanumaan deemnaa. Wayyaaneen karaa hundaan gaa humna tanatti nurra deebistee nurra bobba'aa turte nutis ibittisaatuma boodarratti karaa baaletti gamana jalaa dubbee as baane achi booda humna sana jaalaalee soofatti dhiiseetiin ani isaan durammaa sararitti lafa tana dur sarar kana duraaniin keessa ture karaa ilkarree kana duuba gabbuu abdataa fa'aa wajjiin achitti humna duubaa san nutis garasitti waan dhufnuuf haala dubbee aanjessaa waa hunda goggodhaa jedhanii nuti gamana bobbaanee anaaf jaarraggaatu roobaati. Ati haala ammaas jaal dhugoomsaadhaa kaanee wajjiin ammaas gara sararitti gabbuune achitti humna qindeessinee haaluma akkasii keessa dabarree boodarra gaangaa haalli jiraachuun dadhabamee gaa namni irraa hogganoota karaa Somaaliyaatti irraa gad erginee boodarra jaal dhugaasaan faanis karaa Somaaliyaatti gad dabranii jaarrauraas faanis jaal araarsoo faanis hundi isaaniitu warri hogganoonni duuba kana ture gakkutee boodarratti anaa fi caalaa fi abbiyyuu jaal aaneessoo jaal qilxuu aadaati warri humna kana biratti yeroo asitti hafe nuyi boodarra as turree akkasitti gaa humna kana boodarra haalli jajjabaattee haalli jiruunis hedduu ulfaataadha laftinis dhiibamtee gammoojjiin an amma gaa sarari dura gabbee kanatti humninis tu jala gad dhufee dilli ammaas hin jijjiru kunis haalli waraana gargar hukkutee tasoo namni hin danda'amu boodarratti humna fuunee naaf aaneessoo humna tokkoon gabbuunee jaal caalaaniif jaalabiyyuus humna tokko fuudhanii akkasi karaa Somaaliyaa gabban jaalabiyyuu fi jaal caalaan beedhaboo dhaqanii anaa fi jaal aaneessoo hudur lafa jaan Somaaliyaa dhaynee humna sanaan achi qubannee humni Somaalii joggaadhan Somaaleen achiin hiifuu lolarra jirti kulmis wajjiin fi wayyaanee wajjiin kulmis irra jaartee wayyaanee wajjiin lola jiranii humna kanatti dabalamne achumaanuu lola seenne ammaas lola addaa tokko Somaaliyaa fi waraana Somaalee lamaan jidduu seenne gosa arree jedhan karaa haween kanaa fi warra Magdishoo kanaa wal lola. Kunis warri arree kun Amaara gargaarsifata warri Magdishoo irraa ol jiran nu gargaaru wajjin lola addaa tokkochi seenne achirra turre hudursan turre akkanatti gaa boodarra ani karaa jaalaanii sofaa achi dhiiseetiin na dhukkubee karaa Magdishoo humnachii dhufee hajimaa waraanaaf je tokko wajjin gabbuune ijoollee achi nurraa madootee jira madoo tana fudheetiin garaa Magdishoo gabbu'e achitti Magdishoo sanii turree boodarra yaa koraa achi godhannee haala akkasii ture akkanatti deemaatuma dhufne gaa karaa dheeraa deemne. Hedduu karaa dheeraa deemtan baga kana hundarraa haftee kunoo hadha seenaa nuun qooddatu geesse egaa kanuma sababa godhatee warra si biraa wareegamanii seenaa isaanii himuufuu hiree argatu nu waan taphaa miti. Egaa kana fakkaatti ani waan hedduu si gaafadhu hin jiru koo ati waan itti idaatu uummanni haa dhaga'u ka jette yoo qabaatte. Akkasiiti gaammaa ni jirra jenna Somaaliyaadha inni Somaaliyaa booda gaalli Soomaaliyaatis ulfaatee
waraanni keenya jaalladhaan sofaanis humna tokko karaa asabirraa fidanii humna gamasitti leenjisaa turanii jira. Sanaan fidanii amma gaanaa 98 geenyeewu. Humna sanii wajjiin humni sunis naannoo markaa lafa jamsaniin dhufee achii boodachiin karaa qoryoolee turree qoryooleerraa humni sunis karaa bobbaa gara beedhabotti deemee achitti gaa wareegamni humna sanis mudate waa hedduu turee humni keenya ol deebi'uu hin dandeenya. Wayyaaneen daranuma qorannoof waa hunda argatte Somaalee banaa tana keessa turre haalli Somaalee babbanaadha. Inni jaarmaa wanni humni ittisu hin jiru. Ati humni keenya akkasii ol deebi'uus dadhabee ol deebi'ees wareegama hedduu kafalee ijoolleen hedduun sababa sanii waa hedduu wareegama guddaa ture. Ati gaa nuti boodarratti Maqdishoo sanitti hafnee gaa boodarra haalli ifuma jiraachisuu itti deebinee achi booda gaanii naannoo Maqdishoo sanirraa gara Naayiroobii dhufee Naayiroobii turee Naayiroobitti gaafirraa alaa jiruu baqattummaa seenne haala akkasiin as geenye taaniif ammoo galata rabbii jiraannee jaalanirraa isaafnee kanaa waa jechuun waan guddaadha. Baga jiraannee baga wal dhageenyee jaallan silaarraan tana sagalee namaa teenya dhagaaniis kan lubbuun jiran baga jiraattaniin ja'a. Isinis baga jiraattanii hundinuu baga waliin jiraannee warra gaawaan dalage sana firiisii argu Rabbiin waa godhu. Waa hedduu keessa dabarree ani wanniin qabsoon tun lafa dheertuu eegaltee laaftuma tanatti kanumatti waan keessa dabran gubbumarra dhodhoo'inna malee waa hedduu jira. Akkasiiti amma gaa deemnee tana boodaasuu geenye waan jennu hin jirtu baga jiraannee jenna gaatti firiisiin waa agarsiisuma jennaa galatoome atiis fayyaa ta'e. Ayyee jaalguysaa galma galatoome egaa maayyii irratti amma sirraa dhaga'uu ka barbaadu rabbi si jiraachise as geesse ijoollummaarraa kaastee qabsoo kana keessa qabsaa'ota waliin karaa dheeraa amna dheeraa waan hedduu hamtuu toltu agarte hadharra dhaabbattee gaafa jalqaba sanarraa gandarraa kaatanii akkaataa biyya keessa ture ogguu laaltu maaltu seenaa keessa ogguu waan kana laaltu wanni si gammachiisaa qabsoon keenya jaallanna biraa wareegaman uummanni waan hedduu kaatama sila himte waa hedduu qabeenya isaa ilmaan isaa waan hundatti dhabe kana qabsoon kun bilaashan taane jettee kasi gammachiisu maali ammoo qabsoon sun silaa akkas taate jettee wannummaan ati sheenoftu maali? Wallaahi wanni na gammachiisu duraa hawaii gammachuu kaase har'aa halee qabsoo tana ni yaadadha. Oromummaa tana nama barsiisuuf halkan guutuu nama lama haala fudhachiisuudhaaf itti haasawaa bulla. Warra mormurizim janiiti waa'ee Oromoo kana hoggaa nama barsiisan mormurizim kana nama barsiisan dhugoomsaa faa jalaa ni yaadadha. Hedduu dhugoomsaa faatu waan kana hedduu najaa ati Oromoodha. Oromoon ka abaluuti abalu ka abaluuti Oromoon ka xabboo ka waaqo ka daadhiin ka utte ka biite ka walaabu ka jillicha akkasi oofeeti hanga adamitti nu galcha. Dhugoomsaan halkan guutuu kana nu qoraa bula. Qotee bulaa lama walitti qabee lammuma kanarra bulla halkan guutuu marqa tokko fudhachuudhaaf halkan guutuu isa kana dambaysin akka diina wannan jenne. Har'a sadarkaa sanirraa kaanee Oromummaa tana har'a sadarkaa har'a Oromoon irra jirtu Oromoo jechuun namatti himuu bira dabartee Oromiyaan yeroo san keessatti Oromiyaa namni yeroo san jiru Oromiyaa jechuun si jeesiisa Oromoo jechuun illee si ajjeesiisa. Sana bira dabarree har'a Oromoon Oromoo taatee bakka hundaan Oromoo ifin ja'a Oromiyaan sararamtee Oromiyaan jirti. Qabsoo har'a abaa'oo jechuun yeroo san keessatti waraana abaluu jedhanii maqaa yaamanii san bira dabartee har'a waboon Oromoo abaa'oon har'aan tana sadarkaa mootummaa sadarkaa ammarra geenye waan guddaadha. Waan hedduu nama gammachiisu wanni nuti halee eegallee lafatti nafne dhugatti har'a ilmaan kun yoo dhuguma Oromoon kan if beektu taate har'a ilmaan isaanii qabsoorra jiranii qabsoo har'a isaanirra jiran kana jabeeffatanii har'allee deemaa jirti gartee ka deeman kana namni jabeeffatee
humna qaban kana jabeeffatanii tokkummaa irra Oromoon qabdu kana Oromoon tokkummaa irra itti himan maal akka taate ni beeka. Oromoon tokkoomee irra bahaa dhiyaa wal dhagayaa kaabaa kibbaa wal dhagayaa dur afaan Oromoo ijoollee takkaatti ture Booranaa haala balufaa jedhanii nuyi himan bara afaan akkanaa dubbatanii jiran takkaan dhageenye. Arra Oromoon Booranaa akkam jirti Oromoon karaa dhihaa Oromoon karaa bahaa Oromoon kaabalu namni wal gaafatu hin jiru hundi walitti dabalamee jira. Wal laaqamee jira Oromoon Oromoo ta'ee jira Oromiyaa ta'ee jira waan hedduu nama gammachiisu qubeen arra Oromoodha afaan hojii taatee jirti. Afaan Oromoo afaan hojii ta'ee jira afaan qubee dalagaa taatee jirti arraan tana waan guddaa irra jira alaabaan tuni kalee arguun jajjabduudha alaabaa tanarraa alaabaa Oromoo guutuuti yoo gartee diinni accept godhuu baate Oromoon guutuun irra kana qabdi malee tabiraa dhiiftee jirti waan guddaa nama gammachiisu gaa sadarkaa waan kalee dalayne sun firii gaarii argattee hedduu nama gammachiisaa tuni waan na gammachiisu keessaa tokko tana taanii fi waan na gaddisiisu keessaa hedduu ganammarraa kaaseetu hanga har'aatti qabsoo Oromoo keessatti Oromoon walitti ani beeku gaasattuu Oromoo waggaa jennu Oromoo osoo hin ta'in warri silaarra qabsoo kana dura jiran komii guddisan wal komachuu guddisan waa waliin fixachuurra waa waliin ta'anii wajjin haasawanii rakkoo hiikkachuurra komii guddisan abaluutu akkas nu godhe waan waliin keessa turre tokkoonis tanii nama tokko irratti an dhiibu hin jiru maaliif waan hin beekumsaan godhe waan hin beekumsa malee godhe hir'ina kiyyaa waan hir'ate yoo ta'e malee yookaan ammoo hir'ina keenyaa waan hir'ate yoo ta'e malee wanni har'aan tana kophatti nama komannu hin jiru. Yookaan eenyu komanna eenyu irratti namni komannu namni mindaadhaan bakka kana taa'u tokkolleen qabsoo Oromoo irra hin jiru wareegamaaf dhayitee waan itti duunu tokko waan qaceelchuu dandeenyu tokko yeroo nan silaa beekutti qaceelchuu osoo danda'amu wal komachuu dafanii walii waan tokko fixachuu dadhabu har'a diinni osoo diinni guddaan kun har'a dhalootaan shanyiidhaan ollaa qubsumaan wal ijaaree Oromoo irratti bobba'aa jiru har'allee haalli biyya keenya keessa jiru. Oromoon if arguu dadhabuun hogganoonni nuti kaleessa maqaa isaanii yoo namni ballee yoo maqaan isaanii namni dhahee namni kun sirra hin jiru irratti wareegamnu arra sadarkaarra jira yugaa laaltu hedduu nama gartee nama gaddisiisaa mee hanga danda'amutti Oromoontu waluma dhiyaattee haala diinaa nu deemu jiru kana laalanii mataa ofiitiin waan karaa nu baasu yoo ayyoonni keenya namuu karaa dandeettii isaati yoo mala dhawate bareeda mala dha'e bareedaadha nutis kaleessa waan dabarsinee dabarte seenaadha ta'ammoo ammaan tana harkaan qabdu sana yotti fuula deeffatame namuu kanuma bareedaadha kajuun qaba rabbi gaanu waa milkeessu milkiin gaa isumarraa inshaallah galatoome hedduu fayyaa ta'e. Hayyee barakaa argadhu jaalguysaa. Egaa sagantaa kana xumurree nagaa walitti dhaammanne adda deemuu keenyaan dura namuu waan dhaloota ofii waan barasaa waan danda'u godha. Atis jaallan keetis qabsoo bara keessanii akka rakkoo bara keessanii akka diina bara keessanii sadarkaa uummanni itti jiru bara keessanii qabsoo gaggeessitanii hadhaan geessanii jirtanii ammoo dhaloota hadha jiruuf. Taadhaan boodallee boriftaan dhufuuf waan dhaammatte yoo jiraates sanaan nu guduunfi. Okay, bareedaadhaan dhaloota amma jiru wanni jechuu barbaade wanni jiru hundinuu ni dabarte ani waan hin dabarre hangaan dabre kana keessatti waan bakka takka taa'u hin jirtu wanni arge hin jiru Oromoolleen akka bilisoomtu shakkii takka hin qabnu Oromoonni bilisoomti kanaafuu mataa walitti haa qabannu waararraa suurra xumurree bakkaan ga'uutu bareedaadha. Wal hamachuurra waliin dubbannee rakkoo keenya hiikkachuutu gaariidha. Kanaafuu jabaadha warri qabsoorra jirtaniis kan qabsoorraa gartee teenyee jirruus waan dandeenyuun waan Oromoo tana bakkaan ga'u waan kana xumura nurraatti godhu hin jiru xumura nurraa godhutti haa jabaannu. Dadhabnee namni kun ifatee gartee hedduu nurra turtee namuu karaa arge utaaluu kana dhiisne
xumura siyaa barbaannuun jabaadhaa tokkummaan Oromoo haa jabaatu tokkummaan qabsaa'otaas haa jabaatu namuu waan dalagetti firii rabbiin waa godhu jedhee haa jabaannuun isiniin jabaadhaa galatoomaa kanumaan jaa. Ayyee jaalle Guysaa Galmoo waamicha kiyya kabeedee waltajjii kana gubbaatti argamuudhaan seenaa ganna dheeraa haga danda'ameen fi haalli nuu mijatuun gaggabaabsitee qulqullummaan nu qooddatu keetiif maqaa waltajjii kanaan irra deebi'eetan maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin irra deebi'een hedduu galatoomi jedha buli hore. Nagaa naa jiraadhu atis galatoomii fayyaa ta'ii umrii dheeradhu hedduu si jaaladhaa hedduun si arguufillee hawwaa ture yeroo nan si argu gaa areenni kunis akkattiin addaanne ture. Amma gaa jabaatte fayyaa ta'e inshaallah abbaa giddii kiyya fayyaa ta'e. Hayyee atilleen bagee jiraatte nu gammachiiste. Egaa kabajamoo hordoftoota keenyaa turtii jaal Guysaa Galmoo waliin goone kanarra raawwataa yeroo biraa immoo keessummaa biraa qabannee hamma walitti deebinutti waan ofii hordoftan qalbeeffadhaa waan qalbeeffattan immoo namoota kaaniif daddabarsaa isiniin jedha. Egaa har'aaf jaal Guysaaf nagaa isinii dhaammadha. Nagaan nu tura. Bye bye.